TikTokii irratti activity center maali? Kan jechuun activity center wantoota TikTok irratti hojjette hunda isaadha kan lafa sii kaa'udha jechuudha. Wanta dabarsite deebitee ilaaluu jechuudha gabaabumatti. Kanaaf viidiyoo kana share gochuudhaan haa eegallu. Egaa gara TikTokii adeemnu. Erga TikTokii seennee boodatti iddoo profaayilii tuqnaa jechuudha. Yeroo iddoo profaayilii tuqtan bifa kanaan profaayilii keessan isinii baasa sarara sadan san tuqtanii erga sarara sadan tuqtanii boodatti ammoo asitti setting and privacy kan jedhu irratti filattanii jechuudha. Setting and privacy yeroo filattan iddoo kanatti jechuudha activity center kan jedhu ni filattanii yeroo activity center tuqtanitti asitti maal jaa watch history wantoota laaltee dabarse jechuudha comment history search history ads link history mention history account history screen time kanaaf areas of content history recently deleted wantoota asirra jiru kana hunda isaa keessaa manage positive visibility kan jedhu kana manage comment permission kanaaf kan keessa tokko filannee isin agarsiisu fakkeenyaaf amma watch history yoo goone today kunniin wantoota naan har'a daawwadheedha jechuudha. Asitti filter by date kan jedhu kana tuquudhaan last week fakkeenyaaf yoo filattan apply kan jedhu kana tuqna yeroo apply goone jechuudha wantoota torbee darbe keessa daawwadheedha kan inni natti agarsiisu jechuudha. Bifa kanaan wantoota torbee darbe keessa daawwadhe kan natti agarsiisu tartiibaan kaabaa jechuudha. Gama biraatiin fakkeenyaaf asirratti comment history kan tuqee isin agarsiisu yeroo comment history tuqee commentiiwwan ani kenne tartiibaan kaa'aa jechuudha. Kunniin commentiiwwan ani kennee dabarseedha jechuudha namaaf jechuudha. Gama biraatiin ammoo fakkeenyaaf asirratti recently deleted kan jedhu kana wantoota haqee ture natti agarsiisa jechuudha. Asitti fakkeenyaaf inni jalqabarraa kun 40 days left yeroo guyyaa 30 guute inni haqaa jechuudha. Egaa bifa kanaan activity center TikTok keessan ilaaluu dandeessanii chaanaalii keenya kanaaf yoo haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana ammoo share gochuudhaan namoota hedduu biraan ga'a.